Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV. Har'a immoo kan nuti wajjin ilaallu keemistirii kutaa 11ffaa paartii 6ffaadha jechuudha. Isin chaanaalii kanaaf haaraa inni taatanii sabskraayibii gochuutiin maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Maatii chaanaalii keenyaa taanaan immoo hiriyoonni keessanis akka irraa fayyadamanii fi laayikii fi sheerii godhaan isiniin jenna. Amma gaa kan nuti wajjin ilaallu 1.56 irraa jechuudha. The wave particle duality of matter and energy kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Bohr model assumed that an atom has only certain allowable energy level in order to explain the observed line spectrum. Akkuma kanaan dura kaasaa turre waa'ee line spectrumii kaasneerra energy allowabilitaatis kaasneerra jechuudha. Akkamittiin energy'n allowable taate yookiin immoo energy leveliin tokko energy isheen baachuu dandeessu waan akkasii kaasnee haasaa turre paartii darbee keessatti jechuudha. Atoomiin tokko gaa akkuma kanaan dura kaasaa turre certain energy levelii qabdi. Kan energy baachuu danda'anii orbitaala mataasii qabdi jechuudha. Orbitaala kana akka Bohr jedhutti immoo orbitaala kana observe gochuudhaaf yookiin line spectrumii isa keessa darbu observe gochuudhaaf maal barbaachisa jedhee certain energy allowable barbaachisa jedhe yookiin immoo energy levelii kanii energy baachuu dandeessu nu barbaachisa jedhe akka yaada Bohritti jechuudha. However, his assumption had no basis in physics theory. Haa ta'u malee garuu yaadi kun jechuudha yookiin assumptioniin kuni beezii hin qabu yookiin hundee hin qabu akka physics theory'ti jechuudha. In 1924, Louis de Broglie, the French physicist, proposed a surprising reason for fixed energy level. Akkuma ammas ni kaasee ture Bohr maal jedha certain allowable energy level jira yookiin immoo bakka energy murtaa'ee jira yookiin orbitaala murtaa'etu energy baachuu danda'a jedhe. Orbitaala murtaa'etu energy baachuu danda'a jedhe. Garuu immoo maaliin dhiyeessine sababa isaan dhiyeessine yookiin physics theory'dhaan sababa kanaaftii fi akkas ta'a jedhee Bohrin dhiyeessine jechuudha. Bara 1924 garuu Louis de Broglie namni jedhamu namni physicist biyya French ta'e jechuudha. Sababa kanaa dhiyeesse jechuudha. Maaliif energy leveliin fixed ta'e yookiin dhaabbataa ta'e wanta jedhu. Itti fufee akkas jedha. If energy is particle like energy'n particle'n fakkaata inni ta'e yookiin wantootan fakkaata ta'e harkaan qaqqabatamuu danda'a jechuudha. Perhaps matter is wave like. Yeroo itti kanatti immoo tarii maal jedha? Tarii maateriin immoo maalodha jedha? Matter is wave like. Bifa dambalii kan qabdu taati. Maateriin immoo bifa dambalii kan qabdu taati. Yoo maal ta'e? Energy'n particle'n yennan fakkaata ta'e maateriin immoo maal fakkaata? Wave like fakkaata jedhe. De Broglie reasoned that if electrons have wave-like motion and they are restricted to orbital or fixed radii, that would explain why they have only certain possible frequency and energy. Akka De Broglie jedhutti elektirooniin sochiinsee wave-like yookiin bifa dambaliitiin sochooti yenna ta'e maal jedhu dhufe are restricted to orbital fixed radii. Yeroo itti kanatti raadii seen irra naannoftu yookiin fakkeenyaaf kun orbitaalii yenna ta'e orbitaalii kanarraa fixed pointidha yookiin raadiyeesii dhaabbataadhaan sochooti jedha. Fakkeenya raadiyeesii dhaabbataa gaafa jennu fageenyi asii hangasii jiru asii hangasii jiru asii hangasii jiru maalodha jechuudha fixedidha yookiin walqixxeedha jechuudha. Kanaaf akkas jedha jechuudha fixed radii jedha. That would explain why they have only certain possible frequency and energy. Kun immoo raadii yookiin orbitaala sana irratti raadiyeesii fixed ta'een socho'uunsee maalodha jedha. Akkasiin frequency murtaa'e qabaattu akkasumas energy murtaa'e akkasiin qabaattuu fi sababadha jedha jechuudha. Maal jedha elektirooniin wave-like fakkaata yenna ta'e yookiin sochiinsee wave-like fakkaata yenna ta'e bifa dambaliitiin kan socho'u jechuudha. Orbitaaliin suni fixed distance yookiin fixed radiidhaan kan isheen sochootudha. Yeroo itti kanatti immoo frequency murtaa'e fi energy murtaa'e qabaatti jedha.
akka D Broglie resend godhetti jechuudha. Tufnee gaafa laallu by combining Einstein equation for the quantity of energy equivalent to a given amount of mass. Akka gubbaatti ilaalle Albert Einstein equation produce godheera. Equation kanaan immoo is equals to m is or energy kun jechuudha yookiin energy is equals to mass times speed of light squared, which Planck's equation for energy photon. Yerootti kanatti immoo akka equation Planck jedhutti immoo maalidha? Is equal to hv jedhee v kun frequency dha. Frequency keenya immoo speed of light over lambda akka ta'e ilaalleerra jechuudha. Planck's constant dhaan baay'ate. Yerootti kanatti egaa Planck's constant equationota kana lama walitti dabale jechuudha. Warreen kana lama walitti dabaleeti kan inni equation haaraa argachuu danda'e. De Broglie derived an equation for the wavelengths of any particle of mass, whether a planet, ball, or electron moving at speed v. Mass isa, wavelength isa, yookiin immoo speed isa, speed inni ittiin deemu produce gochuu danda'eera jechuudha. De Broglie jechuudha. Asirratti lambda is equals to h over mv ta'e akkamittiin ta'e waan jedhu wajjin ilaallu. Kana jechuudhaafi equationota kana lamaan kan nuti equate goonee hojjennu jechuudha. Kana jechuun akkamittiin hojjennaa? M c square is equals to hc over lambda dha. Asii siin tokko c tokko balleessiti maal tafa? mc is equals to lambda or h over lambda ta'a jechuudha. Kana booddee over 1 goone criss cross baay'isna. Kanaaf maal ta'a? mc times lambda is equals to h ta'a jechuudha. Asitti over lambda argachuudhaaf over mc goona jechuudha. Gara kanas mc taaf asinis mc daaf irra asii mc tokko balleessiti. Yerootti kanatti lambda is equals to h over mc arganna jechuudha. h over mc argannaa jechuudha. Asitti immoo kan isinii galuu qabu jechuudha. Asii lambda is equal to asii jechuudha h over mv dha. V kuni iddoo c kanaa bu'e jechuudha. Maaliif gaafa fakkeenyaaf kuni speed of light dha. Speed of light kana gaafa speed kan biraa qabaatu jechuudha. Speed kan biraa gaafa qabaatu maal goona? V bakka buufna jechuudha. Inni kun constant dha yookiin c kuni constant dha. Constant speed of light 3 times 10 raised to 8 dha. Garuu gaafa different speed qabaatu maal goona? V bakka buufna jechuudha iddoo kana. Kanaaf asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan egaa lambda keenya argachuu dandeenya jechuudha. Itti fufnee gaafa laallu according to this equation 1.20 matter and energy show both wave and particulate property. Asirraa akka arginutti asirraa equation kun maalitti hima? Lamman isaanii maal qabu? Particle yookiin bifa particle qabu. Eenyutu jechuudha? Maatterii fi energy bifa wave qabu dambaliitiin yookiin bifa dambalii qabu akkasumas bifa particle ta'e qabu jechuudha. Eenyutu maatteriidhaa fi energy kana lamman nutti agarsiisu. Wave show yookiin agarsiistuu wave TV kan bifa dambaliitiin socho'u jechuudha. Akkasumas bifa particle kan socho'u qabaachuu isaanii nutti agarsiisa jechuudha equation kun. The distinction between a particle and a wave only meaningful in the macroscopic world. It disappear at the atomic level. Asirratti garaagarummaan particle fi wave gidduu jiru
eessattidha kan inni hiika qabaatu meaning fully kan inni ta'u microscopic world keessatti yookiin sadarkaa qorannoo keessatti malee atomic level irratti ammanatti garaagarummaan isaanii kan mul'atu miti jechuudha. This dual character of matter and energy known as wave particle duality jennee waamna jechuudha. Kuni wave kan jedhu wave irraa dhufe particle immoo particle irraa dhufe duality jechuun immoo amala isaaniiti jechuudha. Kaaraakterii isaan mul'isan sana wave particle duality jennee waamna. Eenyutu energy fi materiin jechuudha. Walitti dhufanii maanni gaafa atomic level irra ga'anii amalli isaanii gara tokkootti siqaa. Garuu gaafa microscopic world keessatti gaafa qorannoo keessatti jechuudha garaagarummaan isaanii hiika kan inni qabaatu jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu example 1.8 itti fufnee ilaalla jechuudha. Calculate the de Broglie wavelengths of an electron that has velocity nu kenneera 1.00 times 10 raised to 6 meter per second kan nu kenne jechuudha. Maal keenya speed keenya jechuudha. Electron mass kan nu kenne Planck's constant kan nu kenne jechuudha. Akkuma sila kaasne bakka buusnee jechuudha. Lambda is equal to h over mv jechuudha. M ni mass of electron dha. V ni immoo velocity yookiin speed of electron isa nu kennamedha jechuudha. Gaafa bakka buusnu 6.63 times 10 raised to minus 34 kilogram meter square per second over kuni speed of electron keenya jechuudha. Kuni 1 times 10 raised to 6 meter per second times 9.11 times 10 raised to minus 31 kilogram jechuudha. Gaafa calculatoriitiin hojjetan meeqa dhufa 0.73 times 10 raised to 9 meetrii dhufa jechuudha. Kunis immoo gaafa gara saffixiitiin barreessitanii 0.728 nanomeetrii dhufa jechuudha. What is itti fufee maal jedha? What is the speed of electron that has a de Broglie wavelength of 1 nanometer jedha. Asitti immoo maal keenya nu kenne? Wavelength keenya nu kenne jechuudha. Wavelength saba nu kennee fi equationii kana fayyadamna jechuudha. Nuti equationii kanarraa maal barbaanna? Speed isee kana barbaanna jechuudha. Speed kana gaafa furru fakkeenyaaf jechuudha. H is equals to or lambda is equals to h over mv jenneerra yeroo itti kanatti over 1 goone criss cross baafna jechuudha. Gaafa criss cross baasnu lambda times mv is equals to h dha. Kana booddee v keenya argachuu maal goona over lambda times maasii goona jechuudha. Asinis lambda times maasii goona jechuudha. Asii kun kanaan bada v keenya Planck's constant over lambda times mass of electron nu ta'a jechuudha. Kan erga argannee bakka buusuudha jechuudha. Planck's constant qabna, wavelength qabna, akkasumas mass of electron immoo nu kenneera jechuudha. Asitti kun bakka buusnee argannaa jechuudha. Isasii gaafa hojjetan meeqa dhufa? Innis gaafa isin hojjettanii 7.28 times 10 raised to 5 meter per second dhufa jechuudha. Speed kanaantu 1 nanomeetrii wavelengthisiin socho'uu dandeessi jechuudha. Itti fufnee kan nuti ilaallu the quantum mechanical model of anatomy dha. Itti fufnee kan nuti argannu the Bohr model of an electron orbiting around the nucleus. Bohr modeliini akkuma kanaan dura ilaalaa turre elektirooniin nucleasitti kan isirraa naannoftee argamtudha jechuudha. Nucleasitti kan isee naannoftee argamtudha jechuudha. Bifa orbitiitiin kana jechuun fakkeenyaaf kuni orbitaala tokko yennatee nucleasiin handhuura kanarra jirti jechuudha. Kanaaf elektirooniin immoo isarratti jechuudha
naannoo kanarratti jechuudha. Akka yaada yookiin akka Bohr moodeliitti jechuudha. Haala kanaan elektirooniitu argama jechuudha. Looking like a planet around the sun. Akka yaada isaatti akka yaada yookiin Bohr moodeliitti jechuudha. Gaafa ilaalamu pilaanetiin akkuma seensaniitti naannoftudha. Fakkeenyaaf pilaanetiin nan fudhannate kun aduu ennate pilaanetiin kun egaa orbiitii mataa isaa haala kanaan naannofti jechuudha. Kunis akka Bohr moodeliitti kana wajjin wal fakkaata jechuudha. Does not explain property of atom. Kun immoo maaliin dhiyeessu amala atomii tokko explain gochuu yookiin ibsuu hin danda'u jechuudha. The planetary view of one charged particle orbiting another particle of opposite charge does not match some the best known law of classical physics. Planetary view jechuun fakkeenyaaf ilaalcha pilaanetii kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf ilaalcha pilaanetii akkuma nama isinii kaasee saniin jirti, saniin irra jirti jennee pilaanetonni immoo saniitti naanna'u jechuudha. Fakkeenyaaf pilaanetii kan jennu Erzii ta'uu danda'a, Jupiterii ta'uu danda'a, warreen kana jechuudha. Kana wajjin egaa qaamni chaarjidii taate tokko jirti. Qaamni chaarjidii taate tokko chaarjidii qaama ta'ee garuu opposite chaarjii kan ta'e jechuudha. Chaarjii negatiiv, chaarjii pozitiivii jechuudha. Yerootti pilaanetarii viiyuutiin ilaalamanii maachiin godhan jechuudha. Maaloo maachiin godhanii law fiiziksii innis classical fiiziksii kan jedhamu maachiin godhan yookiin hin cabsu jechuudha. Seera sana hin cabsu jechuudha. Akka pilaanetarii viiyuutti jechuudha. Chaarjir paartikiliin tokko chaarjii positivii ta'anii asiif as jiru yennatee pilaanetii kanarra muuviin godhu yennateen socho'u yennatee classical fiiziksii bireekii godhu yookiin seera kana cabsu jechuudha. Itti fufee maal jedha? Scientists have developed quantum mechanics. Kana irratti hundaa'uutiin egaa saayintistoonni maalii produce godhanii quantum mechanics produce godhan yookiin developed godhan jechuudha. Which present a different view of how electrons are arranged about the nucleus in an atom. Kun immoo yerootti ammaa kanatti yaadota garaagaraa qabatee jira. Kunis elektirooniin nucleusii ishee keessa akkamittiin arranged taatee jirti yookiin orderii taatee jirti kan jedhamu irratti jechuudha. Nucleusii keessatti akkamittiin elektirooniin arranged taatee jirti kan jedhamudha jechuudha. This view depend on two central concepts. Yaadonni kun immoo yaadota bu'uuraa lama qabu. Isaanis the wave behavior of matter and the uncertainty principle. Yaadonni lamaan suni wave behavior of matter fi the uncertainty principle jechuudha. The combination of these two ideas leads to a mathematical description of electron structure. Yaadonni kun lamaan immoo walitti dabalamanii maalluu kennu yaadota yookiin structurii elektiroonii tokko bifa maatemaatikaaliitiin ibsuu akka nu ibsinuu fi nu gargaaru jechuudha. Eenyutu yaadi the behavior of matter fi the uncertain principle jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu gaa yaadota lamaan keessaa the Hensberg principle yookiin uncertainty principle kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Discovery of the wave property of matter raised a new and very interesting question. Waan amalata wave of matter fi kanneen biroonis kan wave wajjin wal qabatanii maal kaasu jechuudha. Yaadota haaraa fi akkasumas gaaffii baay'ee interesting ta'e kaasu jechuudha. Fakkeenyaaf if a subatomic particle can be exhibit the property of wave. Subatomic particle yoo property wave qabaatanii is it possible to say precisely where that particle are located? Yerootti kanatti bakka argama subatomic particle kana murteessuun hin danda'ama yookiin precise gochuun hin danda'ama jedha. Yoo maal ta'e subatomic particle kun
sababa atomic particle kun yoo wave property hin qabaatu ta'e amala wave yookiin amala dambalii hin qabaatu jennee ta'e maal murteessuun ni danda'ama bakka location isaaniitti argaman sana murteessuun ni danda'ama jedha. A wave extended in space. Wave ni eessa keessattidha kan inni sochii taasisu space keessattidha. So its location is not defined precisely. Yeroo kanatti immoo location kani wave kana ibsuun ni danda'amu. Space ni beektu space jechuun iddoo vacuum jechuudha. Kana jechuun bakka dhiibbaan tokko illee hin jirre jechuudha. Dhiibbaan qilleensaa bakka hin jirre jechuudha space keessa jechuudha. Itti fufee maal jedha? In 1827 Werner Heisenberg, the German physicist, proposed the Heisenberg uncertainty principle. Bara 1827 keessa namni Werner Heisenberg jedhamu physicist biyya Germanii kan ta'e uncertainty principle yaada jedhamu proposed godhe yookiin state godhe jechuudha. Stating that it is not possible to know with great certainty both an electron position and its momentum. Maal jedha akka yaada uncertainty principle itti al tokkicha yeroo wal fakkaataati jechuudha. Simultaneously positionii elektirooniitii fi bakka argama elektirooniitii fi momentum isaa beekuun hin danda'amu jedha. Kana jechuun speediin ittiin deemuu fi positionii isaa al tokkicha beekuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif momentumii jechuun mass times velocity dha. Asirraa maasiin keenya konstaantiidha. Velocitiin keenya garuu jijjiirama jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokko speediin orbitaala tokko irraa gara orbitaala kan biraatti ittiin deemu garagaraadha jechuudha. Garagaraadha jechuudha. Kanaaf akka yaada Heisenberg uncertainty al tokkicha positionii elektiroonii yookiin bakka argama elektirooniitii fi momentumii isaa beekuun hin danda'amu jedha jechuudha. Heisenberg was able to show that if change of momentum is the uncertainty, change of momentum is the uncertainty of the momentum, and change of x is the uncertainty of the position of electron. Asitti change in p maal godhe uncertainty momentum godhe yookiin momentumii dhaan bakka buuse, change of x immoo maaliin bakka buuse jechuudha. Positionii elektiroonii sanaatiin bakka buuse. Yeroo kanatti maal jedha akka yaada isaatti jechuudha. Akka yaada isaatti maal jedha? Change of x times change of p or position of electron times momentum of electron greater than or equal to h over 4 pi jedha. h over 4 pi jedha. Akka yaada eenyutti kuni? Akka yaada uncertainty principle yookiin Heisenberg's uncertainty jechuudha. Or change of x times mv, change of mv is greater than or equal to h over 4 pi jedha. Asitti change of momentum jechuun change of mv wajjin wal qixxeedha. Sababiin isaa momentum jechuun mass times velocity wanta ta'eef jechuudha. Itti fufnee gaafa ilaallu this equation shows that if we measure the momentum of a particle precisely, yoo momentum of electronii kana yookiin kan particle jechuudha precisely yookiin itti siqeenyaan measuring goona ta'e, yoo measuring goona ta'e equation kanaan fayyadamna jechuudha. Equation isa kanatu fayyadamna jechuudha. Yoo maaliin goona ta'e precisely jenna measuring goona ta'e. Sababiin isaa akka inni precisely ta'e wanti nutti agarsiisu greater than or equal to kana jechuudha. Atu yookiin equal to ta'eeti wanta qabatamaa tokkodha jechuudha. Garuu amma kan nutti agarsiisu change of x times change of p greater than or equal to h over 4 pi nuun jedhe jechuudha. As keessatti greater than kun maal nutti agarsiisa? Ka precisely ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. That means if change of p is very small, your change of p very small ta'e the position of will be correspondingly less precise. Yeroo kanatti immoo yoo change of momentum keenya precisely isaa yookiin itti siqeenyaa wanti nuyi tilmaamnu jechuudha. Precise jechuun tilmaamuu jechuudha, bakka isaa location isaa sana tilmaamuu jechuudha.
yoo momentumiin keenya suni precisely gaafa goonu very small ta'e change of x keenyas yookiin position electron keenyas maal ta'a precisely isa muraasa ta'a jechuudha. Itti fufee maal jedha less precisely that means change of x will become larger. Yerootti kanatti asirraa gaa kan isin beekuu qabdanii less precisely jechuun maal jechuudha. Gaafa less precisely ta'u change of x keenya maal ta'a guddaa ta'a jechuudha. Less precisely gaafa ta'u change of x keenya guddaa ta'a jechuudha. In simpler terms, if we know precisely where a particle is, we cannot know precisely where it has come from or where it is going. Yoo nuti precisely dhaan bakka partikiliin tokko jiru beekne bakka partikiliin tokko yoo jiru beekne itti fufnee maal beekuun hin danda'amu jedha. We cannot know precisely where it has come from. Bakka inni dhufee fi yookiin immoo bakka inni deemu baruu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf elektirooniin yookiin partikiliin tokko naannaa iddoo kana jirti jennee iddoo kanatti argamti jennee bakka si beekneerra garuu eessa akkasiin dhufte jechuun precise goonee yookiin tilmaamnee beekuu hin dandeenyu. Akkasumas eessa akkasiin deemtus beekuu hin dandeenyu jechuudha. If we know precisely how particle is moving, we cannot know precise where it is. Yoo ammoo speedii partikiliin sun ittiin muuvii gootu beeknee maal beekuu hin dandeenyu precisely tiin eessa akkasiin jirtu beekuu hin dandeenyu jechuudha. Akka yaada Einsteinbergitti jechuudha. Gabaabumatti yaadii Einsteinberg al tokkicha positionii elektirooniitii fi momentumii isaa wal duukaa beekuun hin danda'amu jedhe jechuudha. The Einsteinberg uncertainty principle has no practical consequence in everyday object in the microscopic world. Akka yaada Einsteinbergitti yookiin qajeelfama isaa kanatti practical consequence hin qabu. Jireenya guyyaa keessatti jechuudha. Practical consequence hin qabu yookiin bu'aa guyyaatti argamu qorannoo sanarraa bu'aa guyyaatti argamee qoratamuu qabu. Sababiin isaa weevii partikilii yookiin elektiroonii tokko beekuun wanta baay'ee cimuuf jechuudha. However, it has very significantly consequence when applied to atomic and subatomic particle. Garuu immoo yeroo itti atomikii fi subatomic particle keessatti apply ta'u consequence gaarii qaba jechuudha. Qorannoo keessatti namoota baay'ee hirmaachisaa wantoota akkasiitiin baay'ee faayidaa qabeessa jechuudha. Saatiin keenya waan baay'ee sokkee fi yaada isa kana paartii kan biraa keessatti kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Waan na wajjin turtaniif baay'ee guddisee isin galateeffachuun barbaada. Nuti immoo akkuma kanaan dura karaa teelegiraamii isin beeksisaa ture. Hojii wanta nutti baay'atee fi paartii viidiyoo jechuudha dabnee isinii gallakkisaa jiru jechuudha. Garuu yeroo dhiyoo asitti yookiin yeroo dhiyoo gidduutti hojii qabannee jiru sana wanta xumurruu fi barnoota keenya kallattiidhaan akka isinii walitti fufiinsaan argattan ni goona. Isin immoo kallattii keessaniin chaanaaliin kun ammayyuu barattoonni baay'een akka irraa fayyadamaa jirredha kanatti mul'atu. Kanaaf hiriyoonni keessanii akka isaan irraa fayyadamanii fi itti affeeraa isiniin jedha sheerii godhaa. Waan dhaggeeffattaniif ammas irra deebi'ee baay'ee galatoomaa isiniin jedha.